Ashama harka kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maktootaa hundi keessanuu kan biyya keessa kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha maal hojjechuu heddumastoyii jettuun kechaan oolu qamadiidha asitti qamadii fitti gamaadha jechuudha gulgaanaa affeellachuufan hedaa jechuudha qamadiin kun fitti gamaadha jechuudha. Haala kanaan asitti dammoo biqilaa kikkiidha. Biqilaa kikkii kana qopheeffadhee jira. Maaliif ani baay'ee hojjechuun barbaadu silaa ta'eefu biqilaa haganuman godhadha jechuudha. Haala kanaan amma qamadii kana dhiqee raawwadhee dhiqeetoo tanaan gaazirra godhadha jechuudha. Kikkiin kiyyas immoo kikkuma biqilaati jechuudha. Garuu biqilaan biyya keenyatti horoorameetti akaawwameet horoorama kuni garuu dheedhiitu horoorama jechuudha. Haala kanaan namoonni godha jechuudha. Haala kanaan biqilaa kiyyas dhiqee kikkii kiyyas dhiqadhee gaazirra nan godhadha. Yeroo inni bilchaatutti dammoo yeroo inni bishaan dafee raawwate yoo gaazii akka badaatti qannasne sababa nu jalaa waan nu fiduuf gaaziitti qannasee tanaan hojjedha jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jira. Amma gara hojjechuu isaatitti yaada barroo isiniin jechuu jaaladha. Haala kanaan kikkii kiyyallee itti godhadhee maaliidhaafan kikkii wajjin godhe yeroo baay'ee yeroo waxiidhaan waxadha jedhu dafee naaf hin bilchaatu jechuudha. Kikkiin kun maaliif sababa dheedhii ta'eef dafee hin bilchaatu qofa qamadii wajjiniin walitti godhe jechuudha. Amma gaazii keenya itti lakkoofannee haala kanaan hageenya nu bilchaatutti haaluma kanaan dhiisnaa jechuudha. Yeroo inni bishaan immoo dafuu jalqabe maalan godha gaazii jala qannasee kanaan dhiisa jechuudha. Budhiifama yeroon itti naqu malee yeroo bilchaatu isinitti agarsiisuu dhabuu kootiif dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Haala kanaan kunoo bulgaanni keenya bilchaatee dhumee jira. Na bira jiruudhaafin akkaataan itti hubannoo jedhuudha beeksisee sanitti isin jedheetuma bilcheechee xumuree akkanatti kidaanitti galabaxadhe jechuudha. Kana fakkaataa haala kanaan bulgaana kiyyaa hojjetadheetoo xumuree jira isiniin jechuu jaaladha. Akkuma gizeessa isinitti agarsiise hubannoo godhee bilcheechee abidda jala qannasee bilcheechetoo haala kanaan xumuradheetoo hojjetadhee isiniin jechuu jaaladha. Asumaan immoo kun haala kanaan amma sahan irratti godhadheen jira jechuudha. Nyaachuudhaaf barbaree itti nasannasadha. Deemiin barbaree fidadhee dhufaa qo'e. Amma haala kanaan barbaree baay'ee ittiin godhuuf xiqqeejjetama. Haala kanaan irratti nasanneetoo nyaannaa jechuudha. Maaliif afaan nu guba sila ta'eef natti yaa xiqqishwaan itti godhadha. Haala kanaan hojjetadhee jira isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas kan baranaan nu ga'e egereenis nu haa ga'u. Kan barana biyya hambaa keessatti dabarsine dammoo nama egeree biyya keenya keessatti maatii keenya wajjiniin dabarsinu waaqayyos nu haa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Koottaa yaa nyaannu. Akkasuma warroota amantii kiristaanatiin baga isiniin ga'e isiniin jechuu jaaladha. Kan baranaan nu ga'e gareetiinis nu haa ga'u. Akkasumas warroota amantii biraatiinis dammoo ayyaana keessaniin isin haa ga'u. Akka nu gammanne kanatti akkasinis gammaddanii ooltanii isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma
ortodoksii tawaahidoo hunda keessaniifuu kan biyya keessa jirtan kan biyya ambaa keessa jirtan qimamiiwwan madaamillee baga isiniin ga'e isiniin jedha. Hin qammasne meeqoo agarriifan hin qammasne agammaa በስመ ስላሴ ስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Ana gaadhaadhumti yaa hojjettu tokkoon ga'u dhugaa yaa ta'u garuu yaa ta'u isiniin jedha viidiyoo laayikii sheerii koomentii gochuun dagatina yaa nyaannu koottaa Oromoon wajjumaan nyaate